السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبت؟ إيه سجل سافات؟ دبي جرا هذا دبي دبل. أنا في جميلة وفاتي دبي دبل ماني جار سالسني. أكم رلا؟ دبي مبارينو كره قلتني أقرسيف نورة؟ جناكا جناكا مالتنا بسيسين محاقوفا ندرا كسي أيه. أكم جنتور دفتوني مجيء في عبدي في مجيء عبدي في مجيء لا ماني مكتب عبدي؟ مجيء في عبدي لقمة جرا جنتو يوم أول دل لقنا جنة في سجرا جري لقنا جات رفني أفان تنكونو. yeroo xayyaara keessa jirru maam kaameeraa natti naafaa kana odii istimaa rakkoo qaba wallahi silaa yeroo xayyaara afaan kana xayyaara korree bakka jechuun enjoy life taate silaa kaameeraa natti qabu turte yeroo xayyaara yaabbadhu san wallahi akkas ture maaliif akka viidiyoo dalaguu oolle beenu darsoo marsii dheehinee deebi'uudhaaf Dubaay deemne. Haga ijoolleen madrasaa laamaa turte. Wattaatii ta'uuf baay'ee tokko yaalii godhaa jirra. Haalaan. Nuti saakkeera garuu adda. Adoon Ilmoo namaa baay'eetuma wal bira keenye jechuma wal jijjiiruu dadhabnee turre. Alhamdulillah mana barumsaa deemuun jira waan guddaa ta'e. Hadda maal jedhan silaa Dubaay keessaa bakka amma jiruuf maqaan isaa. Shaarjaadhaas. Abdii. Warri keessa nuti balbaneella. Chaarjaa jirra. Chaarjaa Abu Dhabii baana san jirra. Inshaallah boroo eessa deemu? Borii nuti Turkii deemnee turre akka hin deemne Turkii ijaarsa koo waliin deemeera waan ta'eef. Eegaa Turkii akka hin deemne ati. Deemuu feetamoo? Haala. Hayyee yeroo biraa anatti si affeeraatti. Kun adda affeerraan kan makkeeti. Arraanaatti Dubaayitti affeere. Warri Dubaay jirtan achumaan haga sa'a qabnu kanatti isin arguu yoo danda'ame. Kosaan argaa isin wajjin suuraa akka barbaannaa isin arguu barbaannaa. Kitaaba wayii babarreessaa jirra. Inni arguu beeka warri Dubaay keessan. Warra Dubaay keessaa ijoolleen baay'eedha. Waan tokko maqaa waamee tokko yoo dhiisne rakkoodha waan ta'eef akkuma jirtanitti Oromoo natti jirtan yoo argine akka carraa waliin suuraa kaanaa yeroo lammaffaatiif kitaaba mata dureen isaa jiruu biyya baqaa ijoollee biyya Kaayiroo jedhu gaadha hin taane akkasii. Maaliif ijoolleen Kaayiroo kun yeroo baay'ee sammuu namaa biizii goonaa beekte. Haalaan ajandaadha. Ajandaadhaan tuffadha. Takkaffata jirtu. Dalagaa qabnu. Tokkoffaarra waan jirruuf kitaaba sana mata duree ammallee maqaatti hin baasne barreessaa jirra waan ta'eef yeroo dhiyootti qabannee gara kan keessan hin dhufnaa achitti maal jedhama maal jedhamu wanti namaa qopheessa maggeena gargaarii ta'a. Maal isa? Afeerroodha? Afeerroodha jedhama maal maqaan isaa boo? Kitaaba qopheessina? Kitaaba qopheessinee achitti eebbisiisnaan akkuma nama kamiitu namni Pirogiraamaa nu baasatti. Pirogiraama nu baa qopheessan warra Dubaay. Wanta wayii jedhama. Beektani biyyaaf keessummaa taanee haasaaf illee keessummaa taanee natti Nu jalaa badee natti fakkaata. Jalaa badee hundaafuu kitaaba jiruu biyya baqaa jedhama amma nuti ijoolleen Kaayiroo akkamitti kun hojii manaa namaa kenninu guyyaa irraa utuu ajandaa asii uumuu dandeenyu bakka hin jiraan yaane hojiin kan keenya hojii addaati waan ta'eef hindi Oromoon qabdu lammaffaati filmi kan keenya dhuma hin qabu waan sana Osoo irraa waraabamee Osoo irraa waraabamee iddoo ajaa'iba ture filmi Kaayiroo kan deemu jiru. Uummata fal'aanaa uummata gaariidha uummata bakka rakkinaa fi waa meeqa injifatee jiraatudha. Maaliif rakkina ofii maddiisee uummata bakka ajandaadhuma haaraadhaan as booda waan ta'eef nuti uummata akshana yeroo hundumaa waan haaraan as baana. Amma inumaa yoo fedhe kitaaba Disneetii filima Kaayiroo irraa waraabamee. Filima warri Kaayiroo waan isaan irra jiran isiniif waraabne gadhiisnaamu akkamirraa laalta akkasitti.
akkasii gadi baaneeti warri eenyu aktara namni ta'uu barbaadan aktara nuuf qindeessu warri dandeessa. aktaroonni keenya ni didanii aktaroonni keenya lachuutu didanii jiranii aktara biraa Hin barbaannu nuti akkara bira. Jarma san yoo dandeenye warruma san qabnee dhufna. didanii bara Yoo jara didan amma ofumaa kan keenyaaf of taanii deemuu qabna waan nama biraan kennu. Kanaafuu gadi baanee waan jiru waliin kan ilaallu ta'a. Walitti deebina haala bira deemnee isinitti argisiisna. yaa arra bakka ajaa'ibaa jira dhugaa dubbachuudhaaf keessa deddeemee isin agarsiifna andaandee ጊዜ takka takka akkanatti kophaa teessan jaarsa malee ilmoo malee zanaa jettee ilmaa maalii yaadachuu jiranii beektaa gaafa singilii Singilummaa haaromsuuf gadi baanee gennoonni. akka gaafa singilii sanitti deebine akkanatti bakka zanaa jenna isiniif waraabna gabaa hundaa'u Waan irra geenye simbeessisuun dirqama. Dirqama isin biraan keenyaa beekaa. dirqama isinii dabarsina. Dubaay keessa jirra akkanatti Dubaay keessa tajaajilannoo jirra. Hanga wanana tokko waliin argine. Waliin agarree qaalicha kana qofaan nu laaluu dhufe. Mataa keetiin as qabee daskite bakka akkanatti bareeda. Qaalicha san qofaan nu laaluu dhufe. Mataa dhaabbachuu waa wajjii waliin haasa'uu dhufneen wajjii dhuunfaa jalqabuuf deemna. Biyya kanatti Dubaay kaayiroo jiru dalaguudhaaf deemna. Dubaay fi akka addunyaarra karakterri hojjechuuf deemna waan ta'eef walitti deemna yeroo biraa keessumaa warreen carraa fadhaatti wal arguu hin dandeenye. Saan xayyaara keenyaatti geessee jirti. Bakka kutee kunniin maal biratti fidee innillee kutee jira bakka yaadee jira jeetii guddoo sodaate. sa'aan nutti darbee tun sin argine nutti tola ture. Walitti kan deemnu ta'a. Ni deemna Dubaayitti amma hojii takka irratti wal marii goonee finnee jirra. jiraan eegalla jennee murteessinee jirra bakka saniifuu warri Dubaay jirra jala. Lakkoofsa tokko barreessaa yeroo biraatti isin dubbisnaa jechuudha. Isin dubbisnaa warri Dubaay keessa jirta warri isin arguu barbaannaa jettanii lakkoofsa tokko barreessaadha. Kamtu lama barreessani. Warri nu arguun beena lakkoofsa lama barreessa. Warri nu arguun barbaanne lakkoofsa lama barreessa. Warri kaaffee kana dhufuu feetanillee koottaadhaan isiniin ja'a. Kaaffee hedduu bareedu Dubaay keessaa. Akkana agarsiifnu Argisiisinu. akka seeraan agartan maqaa akka agartanii fi Maqaan isin barraa hin jiru keessoo san ture keessa ture isa keessa ture. bakka reefu Maanni galchee nuti beeksisa warra manaatti hojjetaa hin jiru keessaan nu dubbisaa isin affeerraa asitti rakkoo miti. bakka nutu isin affeera dura jaarsolii keenyaa beekamu Jaarsolee keenya affeerraa ilmaan kan keenyaan finna. sanbooda isin finna. Sanbooda isin finna. Hanqi madagaa jirta waan ta'eef. Warri Dubaay jirtu akka ta'e kaaffee tana hedduu bareedduudha. Wajiin keessan maalii kan nuun jettan yoo ta'e ammoo gaafa eebbisiisaaf wal argina nurraa hin hafiina. Tikeettiin ilaalu. Dhibbaa shantama Dhibbaaf shantama jechuudha jetti waan guddaa ba'a. Maallaqa guddaadha. Maal taate akka dhibbaaf shantama akka kaara birriin jedha guddina waan ta'eef rakkoon qabuun maqaa Oromootiin hunda kan keessan affeerree jirra. Bakka nuti isinirraa kafala. Nuti isinirraa danda'a kottaa guyyaa tokko zanaa fataa jedhaati waliin gammadaa oolaa. Wayii islaama xiqqoo maaltu jiraanii. Kanniisan nu duukaa dhufee beektanii damma wayii gurguruuf deemna dammaaf lola. Kanniisan nu duukaa dhufee hojii kan keenya himaalaayyuu waa'ee dammaa. Daa'ima gurguru. Dammaaf dhadhaa fi buna waan akkasiitii fi waa'ee jimaarraa dubbachuu dhufneen. Haa qaamanii haa baratan. Poolisoonni nutti dhufee anu qabu jeeqa. Akkasanii akkana jirra. Akkasii miti isiniin qoosaa turre gara yuutuubii abdiitiif maggeetti deebinee jirra. Addaaf
callistiituma bakka nutillee waliin argine idarratti illee waliin argine gadi baaniituma xiqqoo qilleensi jijjiirranneetuma isinitti deebinaadhaa fi yeruma hundaa isinitti deebinaa qofa ta'ee maggeen indoomaan piraankii sanarraa kaffalachuudhaaf ganna baastee natti fakkaate alhamdulillahi hadhaa fi bunuma sukkaara qabu waliin dhugnee kahaa jirraa galatoomii ulfaadhu haadhanaaf yeroo hundumaa ganama ganna baasee akkana bashannansiisi baasa abshir ጊዜ takka kana gabbaatee bakka jechuun qilleensa fudhachuun bareedaadha. Bakka ani soogidda sanan ofirraa eeggataan ture buna sana kan isiin akkas banattee kan intini jette san erga isiin qammaste booda akkuma gaafa duraasan sooftii sanaan naa kenni jedheetiin jijjiiree dhugee maal gaa namni waa balleessuuf sodaataa jiraata beekani akkasii Pranki berarti walitti deebina jennee turre pranki sun hin taane hadha faatilaaf na dagachiiste waan berarti narraa kaffalatti haa ta'u hin beeku sirraan kaffalatte natti dhaaddataa jirti rabbina haa eegu inshallah jetti ilaala ammallee inshallah maaliif ganama kana namnis mana keessaa waan rafuudhaaf mana keessatti waan nuuf hin jennedhaaf akkanumatti callisiituma gadi baanee idarratti waliin gadi baanee immoo kan ba'uun xiqqoosi waan ulfaateedhaa fi nullee haddareef iidessaa jirra. Kanaafuu maaliin jaalli beektaa? Kana boodaani hanga har'aan tanaa takka kaayiroo keessa deemnee viidiyoo isaanii waraabnee fi kana booda kaayiroo maal akka taate isin agarsiifna magaalaa kaayiroo keessa bakka kaayiroo keessa bakka babbareedduu jirtu ni agarsiifna. Warra Dubaay biraas deebinee amma warra kaayirootti jirra. Bootaalee singilummaa duraanii takka deeffachuu deemna jira. Bakka duraanii sana deemnee ilaaluudha. Yaa bakka babbareedaa deemnee hanga sa'a qabnutti tajnaannoo sanii utuu ilmoon lama sadii hin guuti yeroo kan keenyatti fayyadamuudha. Ilmoo isii qabnu kana mana barumsaa geessine ganaa jechuudha. Keenya dabarsuu fi dhiida irratti waliin argine waliin gadi baanee qooduma si gadi baanee hanga sa'aan ga'utti haadha keenya ilmaan kun keenya eegaa isin waliin bashannanaa jirra. Isinirraa hafuu waan hin dandeenyee fi yeroo biraatiin ammoo chaalenjii fi piraankii garaagaraatiin walitti deebina. Warra dhiiraa kan keenya kanarraa illee hin fagaannu dheengadda ilmaan nurraa qabaa jennaan didanii nuti ammoo dhiisuu dhimmeeti hadhamoo mana barumsaa kaa'annee dhufneen jechuun jecha kan keenya sana galmaan gaanneerra jechuudha dubartii waan qabde gadi hin dhiistu beekaa nuti amma hadha waan gadi baaneef hin beekani dheengadda kottaa jennaan nuti dan har'a ammoo mana barumsaa jennaan firaanki jenne gaafa sana beekaa sababaa jennuu didaniif waan goon wallaallee erga diddanii jenneeti firaanki jenneen hadha garuu manni barumsaa banamee jennaan barumsa geessine waliin dhufne yeroo biraas waan biraatiin kan walitti deebinu ta'a. Saaliinis dhaabbatee nu eegaara maal barbaadeesudha? Taa'uu barbaadeetti dhabbii Taa'uu barbaadeetti kameeraa keessa seenuu hin barbaanne. Sodaatee booda jaarsotiin dandii sanjee sodaatee. Jaarsotiin sodaata warra biyyanaa. Akkasii gadi baanee bakka biraa isinitti argisiifna. Oolmaan kan keenya addaa akkana fakkaataa kabaruuf taanii itti qaxxa. Itti fufaan. Itti fufa. Bakka. Paartituun hin dhufaa eeggadha inshallah. Saniifuu har'a nagaan nu turaadha. Baay'ee isiniin jenna.